Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u daawwattoota televizyiina mo'aa torbee darbee barsiisaa walii wajjiniin jalqabne tokko har'as immoo isuma irrattan xiyyeeffadhee itti fufa. Yaada Waaqayyoo qabu qabaachuu, beekumsa Waaqayyoo qabu qabaachuu inni jedhu kun yeroo baay'ee namoota baay'eetti dalgagaluu danda'a yookaan hubachuu dhiisuu danda'ama. Waaqayyo hojii isaa ofuma isaatii hojjeta. Garuu nama keessaan hojjeta. Seera boqonnaa 14 irratti Musee dhaqii galaana kana hirii saba kana ceesisee jedhe. Sabni akka ce'uuf itti himee jedhe. Galaana hiruudhaaf namni dandeettii isaa miti yaaduma isaayyuu hin qabu. Garuu Waaqayyotu yaada namaa keessa golee sagalee isaa kaawwateetu harkuma namaatiin hojjeta. Gooftaan Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessaan dubbii isaa gaafa dubbatu namoonni baay'een mana ta'anii fayyuu danda'u. Dubbiin dhaga'ame kun handaara lafaa ga'ee hojii hojjechuu hin danda'a. Maaliif dandeettiin isaa ana osoo hin ta'in Waaqayyoodha waan ta'eef. Waaqayyoon beekuu gaafa jennu yaada Waaqayyo qabu hubachuu jechaadha salphaamatti. Waaqayyo immoo yaada inni qabu akkamitti hubachuu dandeenya? Macaafa qulqulluu keessaa akka jedha kunoo inni tulluu tolche inni qilleensa uume wanta yaada isaa keessa jiru namatti kan beeksisu inni barii ganamaa dukkana godhu lafa ol ka'a gararraa inni deemu inni Waaqayyo gooftaa maccaatii jedha. Maal jechuun barbaada? Inni wanta yaada isaa keessa jiru namatti beeksisu. Wanta yaada isaa keessa jiru namatti beeksiseetu yaada isa kan Waaqayyoo sanaa yaada Waaqayyootiin hojjenna malee yaada keenyaan hin hojjennu. Hojii Waaqayyoo sanaa dandeettii Waaqayyootiin hojjenna malee dandeettii keenyaan hin hojjennu. Yeroo baay'ee abaluu nama fayyisa, abaluu nama hin fayyisu, abaluu akkasii yommuu namni jedhu abbicha miti dandeettiin kan Waaqayyooti. Waaqayyo immoo caalaatti akka nu ibsuuf mee Waaqayyo walii wajjiniin kadhanna. Inni dukkana ifa gochuu dandeessu. Inni ifa immoo dukkana gochuu dandeessu. Inni gaara gadi qabdu, inni dhiboo ol kaastu, inni du'aa kaastee buddeena akka inni nyaatu gootu. Yaa Waaqayyo galanni ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Hammi ta'e biyya lafaa keessatti harka Elsaa'iinis, harka Museedhaanis, harka Eeliyaasiin, harka Daawitiin maqaan kan isaaniitti hawaamu malee sit hojjete dandeettiin isaa kan keeti dhaloota bara kana si eeggatan handaara lafaa ta'anii dandeettii keetiin na deemadhanii amantii akkasii of keessatti horatanii cimmusoo akka isaan danda'an gargaari. Anamma kan dubbadhu afaan koo afaan kee, iji koo ija kee, yaada koo yaada kee godhattee saba kanatti darbitee dubbachuun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Torban darbee Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irraa yaada Kiristoos qabaachaa ture qabna jedha ketti barreeffamee jira. Yaada Kiristoos jechi Ingiliffaa sammuu Kiristoos qabu qabnaa jedha. Egaa namni Kiristoosiin lammata dhalate namni yaada Waaqayyoo dhaga'uudhaaf akkan torban sadan darbe dubbaddetti lammata dhalachuutu isaaf ta'a. Namni lammata dhalatu immoo namatti dhalata miti Waaqayyotti dhalata. Sagaleen Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irraati maal jedha? Isaan Waaqayyotti dhalatan malee namatti fedha dhiiraatti yookaan hawwii namaatti dhalatan miti jedha. Isaan Waaqayyotti dhalatan. Namni Waaqayyotti namummaan inni Waaqayyotti lammata dhalate sun immoo yaada Waaqayyoo dhaga'uu danda'a. Boqonnaa 1 lakkoofsa 12 warra isatti amanan ijoollee Waaqayyoo ta'anii akka waamaniif aboo kenneefidha. Aboo dandeettii Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo. Isaan dhiiratti fedha dhiiraatti yookaan foonitti dhalatan miti Waaqayyotti dhalatan maleedha. Namummaan inni hojii kanaaf qophaa'ee Waaqayyotti lammata dhalataa jechaadha. Yommuu Waaqayyotti lammata dhalatu yaada Waaqayyoo qabu qaba. Ilaalcha Waaqayyoo qabu ilaala. Dandeettii Waaqayyoo qabuun tocho'a malee eenyummaan isaa achi keessa hin jiru. Macaafi qulqulluun akka dubbatu Saa'olii ajjeesaa ari'ataa nama wangeelaaf dhaabbatu hundumaa duukaa deemee kan ari'atu yaada Waaqayyoo karaatti hambisuudhaaf kan tocho'u
nama ture waaqayyo gaafa gara isaatti fidee waan biraan goone harka isaan cabsine miila isaan cabsine yaaduma isaa jijjiire. Yaadi namaa gaafa jijjiiramu yaada waaqayyoo tajaajiluu danda'a. Kanaaf namni tokko waan qabu hundumaa kan inni tochoosu qabeenya isaa, jireenya isaa, kaayyoo isaa, karoora isaa yaada isaatiin tochoosa. Akkuma kana jireenya dhala namaa keessaan kan mul'atu wanti nuyi bakkeetti mul'isnu isa yaada keenya keessa turedha. Utuu yaadi wanti dhalatu tokkoyyuu hin jiru. Namni qabeenya isaa, jireenya isaa hundumaa kan inni irra oolchu yaada ofii qabu sanaafidha. Maaliif yoo jettanii utuu yaadiin wanti ta'u hin jiru waan ta'eef. Gochaani firii yaadaati yookaan ija yaadaati, bu'aa yaadaati. Gochaan inni bakkeetti mul'atu. Waaqayyo Efesoon boqonnaa tokko irratti gaafa laaltanii utuu addunyaan kun hin uumaminiin dura waaqayyo biratti jaalalaan akka jiraannuuf yaadaan nu qabeedha. Yaada waaqayyo keessa jira. Utuu addaam hin dhalatin, utuu waaqaaf lafti hin uumamin, homtuutu hin ta'in yaada waaqayyo keessa jirra jechaadha. Isa yaada isaa keessa kaa'e kana gara hojiitti fide. Namni waaqayyo irraa dhalates isa yaada waaqayyo keessaa fudhatu kana gara hojiitti gadi baasaa jechaadha. Kanaaf waaqayyo yaada isa kansaa yaada namaa keessa kaa'a jechaadha. Beekumsa isa kansaa nama keessa kaa'a jechaadha. Qorontos isa duraa boqonnaa 12:8 irraa hafuuruma dinqii godhutu hafuuruma sanaan immoo beekumsa laata wajjira waan ta'eef hafuuraan kennama. Kennaadha kun. Kenna hafuura qulqulluu ayyaana waaqayyo nuuf kenne keessaa inni guddaaf inni duraa yaada waaqayyo baruudha ayyaana waaqayyootiin. Kunoo namoota hundumaa kan oolchu yookaan fayyisuu kan danda'u ayyaanni waaqayyo, yaadi waaqayyo, karoorri waaqayyo isa gara fayyinaatti nama geessu mul'ateeraayedha. Waan mul'ate sana keessa galleetu waan mul'atu mul'isna. Macaafa qulqulluu keessaa Qolaasiis boqonnaa 1:21 amma 22 dhaxxanii gaafa laaltanii dur maal akka turre achi gara kam akka dhufne asirratti dubbata. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniif hormaa fi diina waaqayyoo taatanii turtaniidha. Isin dur jalqaba isin dur hamaa yaaduu keessaniin hin yaadne jechaadha. Itti aanee hojjechuu keessaniin ormaa fi diina waaqayyoo turtaniidha. Namni gaafa waan hamaa yaadu, hiriyaa isaa irratti jal'ina yaadu, maatii adda biraa irratti jal'ina yaadu, hamaa gaafa yaadu akka diina waaqayyoo ta'uu hin baru. Yaaduma isaa kana laalaa yaadichi immoo maal uumaaf keessatti gochaa qaba waan ta'eef waaqayyo yaada isaatiin tochoonaa jechaadha. Hamaa yaaduu keessaniif gochuu keessaniif diina waaqayyoo turtani. Amma garuudha waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra waaqayyoof qulqullaan tokko, warra mudaa hin qabne lama, warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Egaa amma sirriitti isinii galadheen taa yaada. Ani mudaa qaba. Ani cubbuu qaba. Karaa Kiristoosiin maal na godhe tokkoffaa isin qulqulleesse. Warra mudaa hin qabneef warra balleessaa hin qabne. Balleessaa hin qabnu miti. Mudaa hin qabnu miti. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kun nuuf ta'e jechaadha. Egaa an mudaa hin qabu. Ani qulqullaa'eera. An balleessaa hin qabu. Fuula isaa dura isin dhaabbachiisedha. Akkootti nu dhiise miti. Eeggii kana godhee booda fuula isaa dura dhaabbanne. Fuula isaa dura dhaabattanii isa haa tajaajiltaniif. Seenaa baraa boqonnaa 11 irraa gaafa dhattanii isa dura fuula isaa dura dhaabattanii akka isa tajaajiltaniif aarsaas akka dhiyeessitaniif waaqayyo addaan akka isin baafate. Fuula waaqayyo dura dhaabbachuun caljannee dhaabbanne miti. Yaada waaqayyo yaadu yaadne kaayyoo waaqayyo kaayyeeffate keessa gallee hojii waaqayyo hojjetu hojjenna. Egaa namni beekumsa mataa isaatiin yaaduu mataa isaa akka hojjete akka hojjechaas jiru beekumsa waaqayyootiin immoo hojii waaqayyootu hojjetama. Beekumsi waaqayyo nuu laatu nuuf miti ofii isaatiif. Waaqayyo
dur yaada akkasii kan qabnu amma karaa Kiristoosiin nu keessa haqeetu yaada gaarii nu laate. Namni immoo yeroo hundumaa namni haninni ol jedhu nama hafuuraatu hin ta'in namni foonii beekumsa Waaqayyo irratti ka'a. Akka jedha Qorontos isa lammataa boqonnaa 10:5 yaada nama isa beekumsa Waaqayyo irratti ol jedhu diignee hin abboomsisneedha. Yaada nama beekumsa Waaqayyo dandeettii Waaqayyo irratti ol jedha jechuun maal jechuudha? Hin fudhatu jechaadha. Amma fakkeenyaaf nama hin amanne tokkoon bishaanni dhaabatee nama dabarseeraa jedhee yoon itti hime hin galuuf. Maaliif? Uumama bishaaniitu dhaabbachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf harreen dubbatteetti akkuma namaa haasoftee jedhee yoon itti hime maal haasa'aa jirtatii naan jedha. Maaliif? Hin beeku yaada namaa keessa jira. Macaafi qulqulluun garuu wanta amman jedhee dhugaa akka ta'e mul'isa. Dhagaa keessaa bishaan yaa'ee namuma waa'ee Waaqayyoos hin beekne namuma fayyaa waama tokkollee hin beekne tokko yoon ka'ee hime maal attamitti meerra hin jiru mee cabsi ka'a jedha. Nuuni ani dhagaa bishaan yaasuun argine ammarraatti. Garuu macaafi qulqulluun dhagaan bishaan yaaseera waan naan jedheef nan amana. Maaliif? Abboonni keenyas isuma amananii darbanii nunis immoo amantiidhaan duukaa jiraan. Sagalee Waaqayyo akka jedha nan amanee nan dubbadhe jedhamee barreeffame akkuma jirutti inni kun faarsaa Daawit keessa. Nunis hafuuruma sanaan hin amannaa hin dubbannaa jedha. Hafuuruma isa Daawititti amanee nan amana. Hafuuruma isa Abrahaamitti amanee nan amana. Amanuu duwwaa miti nan dubbadha. Atis hafuura Kiristoos Iyesuus karaa kakuu haaraa dhufee yeroonni du'e hin argine manii yeroonni fannifame hin argine yeroonni reebame yeroonni du'aa ka'e hin argine dhugaa dubbii Waaqayyootu yommuu natti dubbatamu hafuurri inni ittiin inni du'aa ka'e hafuura isatti abbaan Iyesuusiin du'aa kaasetu na keessa jira waan ta'eef hafuurri keenya immoo jedha macaafni qulqulluun Qorontos isuma duraa boqonnaa 2:14-15 namni foonii waa'ee hafuuraa hubachuu hin danda'u. Namni hafuuraa garuu waan hundumaa hubachuu hin danda'aadha. Hafuurri keenyaaf hafuurri Waaqayyo walii galeedha sagalee Waaqayyo. Namni hafuuruma namummaa qaba. Hafuurri namummaa isaa hafuura Kiristoos isa du'ee du'a mo'e kanatti gaafa amanu jiraataa ta'e jijjiirama. Kanaachi hin jiraata akkuma isaa hin nyaata hin du'aa hin awwaalama jireenya hin qabu jechaadha. Iyesuus ani jireenya ani dhugaadha ani karaadha jedhe. Eeggi Yesuus jireenya ta'e yaada Kiristoosiin fudhachuu kootti ani jiraataadha. Ani jiraataadha jedha Waaqayyo gooftaan macaafa macaafni qulqulluun. Nuunis hafuuruma jiraataa sanaanii jiraattota nu godhe. Iyesuus Kiristoos dhagaa goleetii jedha macaafni qulqulluun. Nuun immoo maal jedha? Dhagoota jiraatoo jedha Phexros. Hiyaawaan dingaayocha jedha maareffaansaa. Dhagoota jiraatoo. Maaltu kana nu godhe yoo jettanii yaada Kiristoos keessa waan galleef yaadi Waaqayyoo nuu gale. Eenyummaa Kiristoos keessaa hirmaanne. Maaliif Phexros maal jedha? Waaqayyummaa Waaqayyootti hirmaattaniittu jedha. Hirmaattuu ta'an karaa maali? Lammata dhalachuudhaan hafuura Kiristoosiin waan arganneef. Egaa maal goona? Yaada Waaqayyo yaaduu yaadna. Du'a yaadna miti. Rakkina yaadna miti. Dhukkuba yaadna miti. Gadaantummaa yaadna miti. Cubbuu yaadna miti. Hamlee namaa cabsuu yaadna miti. Hammeenya namaa yaadna miti. Guddina namaa yaadna. Gaarummaa yaadna. Fayyina yaadna. Dagaaguu yaadna. Maaliif? Burqaan Waaqayyo keessaa ba'u gaarummaadha. Waaqayyo gaariidha waan jedhuuf. Lammaffaa gaarummaan Waaqayyo namaaf laatu akka gaaddidduu addarbee achi darbuu mitiidha Yaaqoob. Ergaas akkatti dhaabbataadha jedha. Hin geeddaramu jedha sagalee Waaqayyo. Waaqni nuyi amannu kun isuma seera uumamaa keessatti Waaqaaf lafa uumedha. Maaliif? Ani hin jijjiiramu jedha Waaqayyo gooftaan macaafee barreeffamee jira. Isa barreeffame sanatti waan amannuuf Waaquma Museetu na duukaa jira. Waaquma Eeliyaas faatu har'a nu wajjiniin jira. Isa kana yaadi keenya yaada Waaqayyo wajjiniin walii galeetu yaada kana hubachuu bira geenyaa jechaadha. Luqaas boqonnaa 24:38 irraa inni immoo maaliif yaadaan rakkattani? Mamiinis garaa keessan keessa maaliif ka'eedha?
amma Kiristoos badaa barreeffama san barbaachisu badaa namni dhaqeetti muutti hin barbaachisu macaafa qulqulluu takka jedha inni waan garaa namaa keessa jiru akkasumatti beeka tureedha. Eggii Kiristoos waan garaa namaa keessa jiru akkasumatti beeke namni Waaqayyoos waan garaa namaa keessa jiru akkasumatti beekuu hin danda'a. Maaliin? Kennaa Waaqayyootiin. Ilaa akka jedhe toshattuudha hojii ergamootaa boqonnaa 16 gaafa laaltanii toshattuudha akka Waaqaatti ilaalama ture dhufee Kiristoosiin fudhatee dinqii isaan hojjetan kana gaafa ilaalu mee isinis kottaa harka narra kaa'atii isa isin hojjettan kanan hojjedha birriin isinii kennaa yookaan qarshiin isiniif fidaa jedhe. Keessa isaatti namni Waaqayyo wanta inni yaadu arge ati meedhe yaada micciiramaa seexanni si keessa kaa'e kana jedha. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee gammadee hojii Waaqayyo hojjechuu barbaade ture miti. Silumayyuu hafuura hamaadhaan birrii guura ture. Amma immoo as galagalee birrii guuruu barbaade malee hojii Waaqayyo hojjechuu barbaade miti. Yaada maaliitiin deeme jara namichi kun? Warruma fayyan mana Waaqayyo keessa warra dhaabbatanii wajjiniin yaada seexana baatee dhaabataa jechaadha. Firoota ko Yesuus utuma nama wajjin jiru utuma isaa wajjiniin adeemanii namni yaada seexanaas dhaga'uu danda'a yaada Waaqayyoos dhaga'uu danda'a. Ergamaadhaa jalqabee hamma gajjallaa isaa mana Waaqayyoo xaraguutti yookaan lafa miicuutti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 dhaxxanii gaafa laaltanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu karaarra deemaa jiru duuka buutota isaatiin akkana jedhe namni maal naan jedhaa jedhe. Waan namni jedhu tokko tokkoon kaaniif Eeliyaas, Ermiyaas raajota keessaa tokko badaachi kee annaqu ala darbee dubbadheera waan ta'eef. Yaada dhammanni kun namni yaada maaliinaaf qaba akkamitti na ilaala akkamitti na beekaadha. Amma isin immoo eenyu jettu jedhe Yesuusiin normaali akkuma nama tokkotti beeku dinqii godha malee eenyu akka ta'e illee hin galleef. Raajii wayiitti fakkaata Maatiyos fa Maarqos faattu Phexros fa Luuqaas faattu akkuma nama tokkotti ilaalaa deemu waan ta'eef galuuf hin dandeenye. Phexros yaada isaa gara yaada Waaqayyootti banate. Ayidiyaa ofii qabu kana Waaqayyoof ergiseennaa Waaqayyo immoo yaada isaa keessa kaa'e. Innis wajjin jirtan kun raajima normaalii tokko raajima dhufee oolee bulee du'ee bara baraan achitti hafuu miti. Inni masiisa jiraataa isa ergame isa furmaata biyya lafaa fiduu dhadhee Phexros keessatti yaadi Waaqayyoo dhufee dhangala'e. Yeroo sana Yesuus ati masiisa jiraataadha gaafa jedhu isa kana akkasumaan fooniif dhiigasiif ibsa miti abbaa koo biraa sii dhufe. Ila dandeettii Waaqayyootiin hojii Waaqayyoo hojjenna beekumsa Waaqayyootiin yaada Waaqayyoo beekna. Amma inni kun maal godhe yaada Waaqayyootu dhufee fi bare. Dhaggeeffadhaa. Badaayyuu achi deemne achi boqonnaa 16 keessa xinnoo deemanii ilmi namaa hin du'a guyyaa sadiitti du'aa akkas dabarfamee kennama gaafa jedhu kottu sin gorsaa jedhe sila yaada Waaqayyoo keessa seene. Amma garuu yaada mataasaa foon keessa seene du'uun siif hin ta'u jedhe Yesuusiin gorse. Maal jedhe gooftaan Yesuus deeminarraa seexana nana jedhe Phexros nana hin jenne yaadicha ifate. Phexrosin miti yaada keessa isaa jiru sana isa dudduuba isaa dhaabatee yaada isaatti naqu sana galagashee Phexrosin fudhatee sokke. Har'a nuyi gaafa nama waa tokko godhe gaafa nama waa balleesse arginu walumatti dhoofna walitti dha'umini kaayyoon Kiristoos nama oolchuudha malee nama cabsuu hin dhufne. Yaada namichaa yaada Waaqayyootiin jijjiiruu dandeenya. Kanaaf beekumsa Waaqayyoo jechuun yaada Waaqayyoo beekuu jechaadha. Seexana nana gaafa jedhu Phexrosin ifate miti burqaa ergaa sanaa argate gooftaan Yesuus. Burqaa ergaa sanaa immoo dhaqee ifate. Isa dhimmatti ba'amee yeroo sanaaf dubbate garuu hin tuqne fudhatee maduukaa deeme hin oolee hin bulee ergaa lama barreessee darbe Phexros. Akka gaaficha ifatameen utuu cabee hafee ergaan kun lamaan karaatti nu duraa hafa ture. Kanaaf yaada Waaqayyoo jechuun beekumsa Waaqayyo qabu qabaachuu isa kan Waaqayyootiin Waaqayyo hubachuu jechuudha. Macaafi qulqulluun akka jedha ijoollee Waaqayyo warra Waaqayyo yaadarraa qabu. Tasa seexanni maal akka ta'e kan hin beekne Waaqayyoof Waaqayyo qofaa
beekaa isa hubachaa isa dhaggeeffachaa isa wajjinaa sa'aatuu deemanii ila dhaggeeffadha. Addunyaa lafaa kana keessa seexanni addunyaa mataasaa qaba, waaqayyo addunyaa mataasaa qaba. Namni addunyoota lamaan kana keessa garatti gore keessa jiraata jechaadha. Addunyaa waaqayyo keessa jiraatu turan Addaamiif Hewaan. Inni waaqayyichi hamaan bara si'anaa kan ta'e yaada warra hin amaninii jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii waaqayyoo isa wangeela keessaa ibsu sana akka hin argine isaan dhowweeraadha. Ela inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa yaada warra hin amaninii jaamseera. Ammi Kiristoosin hin qabne jaallattanis jibbitanis jaamaadha. Jaamummaa isa kamii? Jaamummaa hafuuraa. Hammi Kiristoosin qabu immoo jiraattotadha. Hin argu, ija keessaa qabu, mul'ata keessaa qabu waan ta'eef namni jaamaadha taanaan jedhe gooftaan Yesus. Jaamaan yoo jaamaa geggeessee fi lamaan isaanii boolla keessa seenuu jedhe. Inni argu immoo isa jaamaallee yoo geggeesse boolla bira dabarsuu danda'a. Kanaaf namoota manuyi beekama waan balleessan, beekama waan karaarraa goran, beekama waan hin taane waan haasa'an nutti fakkaata. Waldaa kiristiyaanaa keessa ta'anii iyyuu jaamonni yoo jiraatan yaada waaqayyo warra keessa hin jirredha. Warri yaadi waaqayyo keessa hin jirre jaamota. Maaliif? Ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii waaqayyo isa wangeela keessaa ibsu akka isaan hin argine isaan dhowweedha. Yaada Hewaaniin jedha sagaleen waaqayyo. Yaada Hewaaniin dogongorseedha. Yaada isheen qabdu jalaa fudhateetu bakka yaada waaqayyo yaada isaa buuse. Abaarsi guyyaa sanaa jalqabee hamma Kiristoos dhufutti lafarra ture. Yesus Kiristoos dhufee kana hundumaa haqee yaadicha iddootti deebisee sokke. Yaadichi inni jalqabaayi waaqayyo uumee hafuura jiraataa keessa kaa'ee waaqayyo wajjin jiraachaa turan. Fedhaan karaarraa badani. Ammoo yaadinni kunoo fedhaan yaadatti akka deebinuuf namni na amanu na duukaa bu'a jedhe. Namni na jaallatu na dhagaa'e. Fedhaan gara yaada sanaatti karaa Kiristoos Yesus deebi'uu dandeenya jechaadha. Roomee boqonnaa 8:27 irraa hafuurichi akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal akka kadhachuuf nuuf ta'u hin beeknudha. Hafuurri akkuma kanatti dadhabbii keenya gargaara. Maaliif? Nuyi maal akka kadhachuu dandeenyu hin beeknu. Ammumayyuu kadhannaa tokko yoo yaanne yoo yaadi waaqayyo nu gargaare, yoo hafuurri waaqayyo nu gargaare, yoo beekumsi mul'anni waaqayyo nu gargaare malee maal akka kadhannu hin beeknu. Manaaf kadhachuun utuu nuuf ta'u makiinaadhaaf kadhanna. Lafaaf kadhachuun utuu nuuf ta'u wayyaadhaaf kadhanna. Waan wal bira darbuudha. Hafuurichi garuu inni keessa keenya ta'u. Hafuurichi garuu aaduuma isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf kadhata. Hafuurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'an hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchee yaada namaa beeku isa dha'edha. Ila hafuurichi hafuura qulqulluudhaan namni guutame tokko afaan haaraadhaan haasa'uu danda'a. Afaan haaraadhaan yommuu haasa'u immoo waan dubbatu hin beekudha wangeelli. Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 hin dubbata malee waan dubbatu hin beeku, namni isa hubatus hin jiruudha. Garuu hafuuraan geggeeffamee jedha. Hafuuraan geggeeffamee icitii garaa isaa keessa jiru tokko gadi baasee dubbateedha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 2 irraa akka jedha. Namni afaan hin beekamneen dubbatu tokko namni isa hubatu waan hin jirreef waaqayyotti dubbata malee namatti dubbata miti jedha. Hafuuraan geggeeffama waaqayyotti dubbata. Hafuurri qulqulluun yookaan yaadi waaqayyo inni keessa keenya kaa'ee maal akka kadhannu waan hin beekneef ammatti afaan wal makaasuuf ta'a waan beekjettu hin beektu ta'a. Garuu inni waan sirra ta'a waan qaqqajeelaa siif kadhata. Keessa kee taa'ee waan hubachuu hin dandeenye. Ati afaan wal makaasuu dandeessa. Garuu inni immoo waan si barbaachisu torbanarraa waan si argatu guyyaa borii seexana si eeggatu mudannoo si mudatu hundumaa si keessa taa'ee aaduu isaatiin. Aaduun jedhu kun jedhee yaadatu hin ta'in በማይነገር መቃተት jedha.
karaa nuyi hubachuu hin dandeenye nu keessa taa'ee afaan haaraa nuyi haasofnuun keessa keenya taa'ee waan nu argatu waan nu barbaachisu waan qe'ee keenyaaf barbaachisu waan bara keenyaaf barbaachisu dubbataa jechaadha. Hafuurri qulqulluun yaada Waaqayyoo nu ibsa. Hafuurri qulqulluun beekumsa Waaqayyoo nuuf kenna. Hankeenya miti inni kun. Beekumsa biyya lafaatiin biyya lafaa geggeeffama. Beekumsa biyya waaqaatiin biyya waaqaatu geggeeffama. Wangeelli kun beekumsa biyya waaqaati. Yoo hafuurri qulqulluun dhufee keessa namaatti galee namaa ibse malee dhugaa wangeela kana eenyuuf ifuu hin danda'u. Maaliif? Waaqayyichi bara si'anaa nama jaamsee jira waan ta'eef. Ija namaa isa kana miti. Isoo ani nan argaa, inni namanni sin argaa, qaalluu nuun argaa, hunduun argina. Ija isa keessaa. Waaqayyoon ni jalqabaa kaayyoon isaa maallaa ija garaa keessanii yeroo isinii banu jaalalli Waaqayyoo hammam gadi fagoo hammam bal'aa akka ta'e hubannaa bira akka isin geessan isiniif kadhadha. Jaalalli Waaqayyoo ati farakkaa tokko kiisiidhaan qabdu, mana kee jiraattu hin qabdu, dhufee gaafa sii galu waan inni sii godhe oolmaanni sii oole isa kan bara baraa yaaduu gaafati jalqabdu isa biyya lafaa sii irraanfachiisa. Isa biyya lafaa gaafa irraanfattu Waaqayyo immoo isa sii guutuu jalqabu. Yaada Waaqayyo jechuun gochaa Waaqayyo dhala namaatiif godhe kee galanii yommuu yaaduu jalqaban kiisiin hin irraanfatamaa, inni madaban hin irraanfatamaa, qaawwaan hin irraanfatamaa, garaa sirriidhaan garaa qulqulluudhaan Waaqayyoon galateeffachuu jalqabnu. Yommuu galateeffachuu jalqabnu maal godha Waaqayyo? Yeroo galanni guddaan garaa namaa keessaa bahee kadhachuu jalqabu namni hafuura qulqulluudhaan guutameetu yaada Waaqayyo keessa galee kadhachuu jalqaba. Hafuurri qulqulluun immoo karaa nuyi hubachuu hin dandeenye waan himamuu hin dandeenye sanaan waan nu barbaachisu hundumaa nu keessa taa'ee nuu kadhata'edha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Torban dhufu yaaduma kanarra dhaabbanneetu itti fufna. Waaqayyo warra lammata dhalataniif hafuura qulqulluu kenneeraaf. Hafuurri qulqulluu sun immoo beekumsa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, dandeettii Waaqayyoo nama keessa kaa'ee nama geggeessa. Nama lammata dhalatte yaadi Waaqayyoo si keessa seenee waan ji'aa, waan baraa, waan yeroo dheeraa Waaqayyo siif yaadu yommuu yaaduu jalqabdu galata guddaa keessa kee taa'a. Galanni guddaan kun galata gara Waaqayyootti si dhiyeessa. Hafuurri qulqulluun keessa keetii karaa hubachuu hin dandeenye yaada kana sii guutuu danda'a. Yaadni nuyi qabnu yaada Kiristoosidha. Sammuun nuyi qabnu sammuu Kiristoosidha. Kaayyoof karoorri keenya kan Kiristoosidha. Dhannumti keenya kunillee mana qulqullummaa Waaqayyootiidha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Torbanarraa yerooma kana sa'aatii kanatti deebinee wal argina. Televizyina mo'aa kana ergaa akkas akkasii kan isin biraan ga'u bira dhaabbattanii tumsuun immoo ga'ee keessanidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Meen galateeffanna. Waaqa jiraataa, Waaqa qulqulluu galanni siif haa ta'u. Yaada ofii qabdu nuu laatte. Kennaa isa kan keetii nuu laatte. Hafuura isa kan keetii nuu laatte. Isa ittiin hojjettu waaqayyummaa kee irraa nuuf hirte dhandha keenya keessa teessee hojjetta malee dandeettii keenyas miti, hubannaa keenyas miti, kaayyoof karoora keenyas miti. Hankeedha waan ta'eef galanniif ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Inni kan keetii du'a keetti jireenya labsaa, duwwaa keessatti guutuu labsaa. Kana waan nutti labsaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Isa nyaanne kan, isa dhageenye kan akka nuu si feessituuf maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan nuu tura.